Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network kun qophii quba qabduuti. Qophiin quba qabduu torbaanatti guyyaa tokko guyyaa wiixataa yookaan isniinaa kan isinii dabroggaa ta'u sagantaa kana qopheessee kan isinii dhiyeessu ani Ibsaa Masraaji. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Nama tokkootu amata 43 keessatti haadha manaa 53 fuudhe. Namni kun kana kaniin godheef jaalala dhugaa barbaadaa fi ja'a. Maqaan isaa Abdalla Jaaniin lammii Saudi Arabiyaati. Abdalla haadha manaa jalqabaa kan fuudhe gaafa amata 20ti. Yeroo umriin isaa amata 20 jechuudha. Haadha manaa jalqabaa osoo fuudhin dura karoora isaa keessatti jechuudha haadha manaa takka oliin fuudhaa ji'ee yaadeen beeku ja'a. Haadha manaa jalqabaa amata 20 umriin isaa yeroo amata 20 taatetti fuudhee ilmaan wajjin harkatanii wajjin jiraachaa jiran. Osuma jaalalaa wajjin jiranii amata 3 booda haadha manaa lammaffaa fuudhe. Yeroo umriin isaa amata 23 jechuudha. Haadha manaa lammaffaa gaafaan fuudhu akkuma tasaatti ja'a akkuma carraatti itti yaadna ja'a. Osumaan itti yaadin haadha manaa lammaffaa akka fuudhe dubbata. Gaafana wal dhabdeen haadha manaa tokkoffaatii fi haadha manaa lammaffaa jidduutti uumamte akkaan haadha manaa sadaffaa fi afuraffaa akkaan fuudhuun gootee jira. Karaa nabante jira wallolli isaanii. Gaafana haadha manaa sadaffaa fi afuraffaa fuudhuun kiyyaas wallola isaanii nabbisne jira wallolli isaanii ittuma fufee jira. Anis gaafa kana haadha manaa biraatis fuudhuu ittuma fufee jira. Lakkumaan haadha manaa fuudhuun wal dhabdeen isaaniitis lakkuma baay'atuun lakkumaan anis haadha manaa fuudhuun baay'inni haadha manaa ani fuudhee heddummachaa dhufe jira. Abdalla lakkuma rakkoon masaanii gidduutti uumamaa dhuftuun haadha manaa hedduu akka fuudhe dubbate. Abdalla qabeenya gahaa waan qabuuf haqa haadha mana kiyyaa eegaatiin bultii jiraadhaa jira. Garuu osoo isaan hin dadhabin isaan nagaan wajjin jiraachuu dhiisanii wal dhabdeedhaa fi wal diddaa uumanii jira. Ani wanni isaan irraa barbaadu yoo jiraate jaalala dhugaa qofa jira. Jaalalaan barbaadaa jira. Islaamummaa keessatti namni tokko haadha manaa 4 ol qabaachuu akka hin qabne nin beekaa jira. Abdalla. Garuu kana kaniin godheef seera amantii cabsuudhaaf miti jira. Seera amantii cabsuudhaaf osoo hin taane jaalala dhugaa barbaaduudhaaf jechaan haadha manaa taniin fuudhe jalaa hiikaa wal dhabdeen ogguu dhufte hiikaa. Numaan fuudhaa wal dhabdeen ogguu dhufte hiikaa osumaan fuudhee hiikuu baay'inni isaanii nama 53 tahee jechuudhaan dubbata. Kuni sagantaa quba qabduu arraaf isinii dhiyeessinedha. Sagantaa biraatiin torbaan dhufu hanga walitti deebinutti qophiilee teenya kanaaf wajjin turtii gaarii qabadhaan isiniin jaa. Sagantaa kana qopheessee kan isinii dhiyeessee an Ibsaa Masraaji. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan akka nu hordoftan akka maatii keenya taatan asumaan dhaamsa dabarfannaa waan dhaggeeffattaniif galatooma.